Galma jireenya kee beeki. Wanta jireenya namaa kamiifiyyuu murteessaa ta'e tokkotu jira. Innis galma beekamaa ta'e tokko qabaachuu, waan ta'uu barbaadan sirriitti adda baasanii beekuu fi bakka yaadan sana ga'uudhaaf dharraa keessa ofiitii fidinuu qabaachuudha. Naapiliyoon Hiil. Jireenya kee keessatti wanta tokko hojjechuu yookaan raawwachuu eegaluu kee dura bu'aa tarkaanfii jireenya kee irraa argachuu barbaaddu tokko tokkoon sirriitti adda baafadhu. Galma jireenya ofii sirriitti adda baasanii beekuun jireenya bu'a qabeessa jiraachuudhaaf baay'ee murteessaadha. Namoonni tokko tokko bu'aa argachuu barbaadan sirriitti waan beekaniif namoota kaan caalaa ariitiidhaan hojii hojjetanii xumuruu danda'u. Bu'aa yookaan galma jireenya keenyaa keessatti argachuu barbaadnu sirriitti adda baasnee beekuun galmicha milkeessuudhaaf waan honnachiisuuf. Bu'aa ba'iin kamiyyuu yoo nu mudate gonkumaa boodatti nu deebisuu hin danda'u. Wanta jireenya kee keessatti argachuu barbaaddu sirriitti adda baastee beekuun tarkaanfii akka fudhattuuf si onnachiisuu irra darbee qalbiin kee wantoota garagaraan akka hin hidhatamne godha. Kanaaf galma jireenya kee sirnaan adda baafadhu. Galma kee kana milkeessuudhaafis tarkaanfii eegali. Erga tarkaanfilee eegaltee boodas hanga xumuraatti addaan hin kutin. Namoonni tokko tokko hojii tokko eegalanii otoo hin xumurin addaan kutuudhaan gara dhimma yookaan hojii biraatti akka darban kaka'umsa akka dhabaniif sababa ta'u. Bu'aan waan hojjetan sanaa irraa argatan yookaan galma bira ga'uu barbaadan sirriitti adda baasanii beekuu dhabuudha. Waan hojjennu tokkos akkaataa itti hojjennuu fi tartiiba ittiin hojjennu sirriitti hin beeknu taanaan adeemsa keessa bitaa waan nutti galuu fi kaka'umsi keenya ni hir'ata. Sababa kanaan hojicha hojjennee otoo hin xumurin addaan kutna. Ati garuu haala akkanaa jireenya kee keessaa fageessuu qabda. Haalota kaka'umsa kee doomsan akkanaa jireenya kee keessaa hambisuudhaaf galmawwan jireenya keetii gurguddoo fi murteessoo ta'an akkaataa barbaachisummaa isaaniitti duraa duubaan tarreeffadhuuti. Akkaataa tartiiba duraa duubaa isaaniitiin cichoominaan raawwadhu. Kan itti aanu kun seera milkaa'inaa isa guddichadha. Galmawwan kee waraqaa irratti barreeffadhu. Namoota ga'eessota addunyaa kanaa irra jiran keessaa parsantii 3 qofatu galma jireenya isaanii sirriitti adda baasee waraqaa irratti katabata. Namoonni galma isaanii waraqaa irratti barreeffatanii jiran namoota galma isaanii waraqaa irratti hin barreeffanne caalaa dachaa 5 yookaan dachaa 10 milkaa'ina gonfachuu danda'u. Foormulaan galma jireenya kee baafachuudhaaf milkeessuudhaaf si gargaaru tokko ni jira. Foormulaa kana jireenya kee kamiyyuu keessatti fayyadamuudhaan milkaa'ina barbaaddu gonfachuu ni dandeessa. Foormulaan kun gulantaalee 7 of keessaa qaba. Gulantaaleen kunniin ammaan dura itti fayyadamtee hin beektu yoo ta'e amma tokkuma filattee yoo itti fayyadamte bu'aa ati jireenya kee keessatti argattu dachaa 2-3 dabaluu danda'a. Namoonni leenjii koo fudhatanii eebbifaman foormulaa gulantaalee 7 qabu kanatti fayyadamuudhaan waggaa yookaan ji'a muraasa booda galii isaanii haala dinqisiisaa ta'een dabalaniiru jedha barreessaan kun.